Yadaku yadake tinafide na barsiisu jireenya waaqayyo galatu lafa kanatti wanti naafte wanta gurguddaadha biyyoon lafa kanaa hojii qaba bishaan lafa kanaa hojii qaba anaaf biyyoon lafa kanaa waan guddaa naaf hojjete dhala namni nama laachuu hin dandeenye naa laate Ana wanta danda'amne dhameetu waaqayyo lafa kanatti naa dandeessise. Ani bara darbee mucaa mana qorichaa turfeerii ta'ee mucaa da'uu dandeessu naan jedhani. Garaa kee keessa wanta dhiiga mucaaf dhuguutu jira waan ta'eef mucaa da'uu dandeessu jedhanii rifeerii ba'e. Ofumaan dhabee garuu immoo rifeerii sanaan didee ofuma kootiin hin da'e. Achi gahee gaafa barreen gaddaa biyya galee dhufee addana lafa kanan dhufe kadhata jibban qabu humnaan qabu waa tokko bakka dhumeeran ture wanti garaa koo keessa na yaadu sun baay'ee natti cimeera lafa kana turadheen dhufe. Garaa koo keessaa dhiiga maal nyaate? Dhiiga maal nyaate? Ilaa naannoo keetii haa ta'u, carraa kee irraa ta'u, kaayyoo kee irraa ta'u, dhiigi nama nyaatu irraa kee abadda. Waan dhugaa utuu seen asii dubbataa jirtu sibiraa wanti waa nyaatu dha. Achi utuun lafa kana dhufee galgala jimaata ture sagantaan natti fakkaata jimaata galgalan dhufee na warri dhukkubdan as baay'edhan gaafa as baay'edhanii as hin bahe as bahe naan utuun ittiin dubbatin Paaster Eebbisaanii garaa keessa wanta mucaa kana garaa ishee keessa jirutu jira. Bineensa qorichaan biddeenyi wajjin qoricha nyaachisanii wanta garaa ishee keessa deemutu jira jedhanii garaa koo qabanii naa kadhatanii kana booda narruma natti fakkaata kana booda na keessaa du'e galee waan tokkollee natti hin dhaga'amne ture. Galee bishaan lafa kana biyyoo lafa kanaa fudhadheen galee rooma sana. Achi biyyoo lafa kanaa fudhadhee galee bishaan mana kootiitti dabalee bulbuleen dhuge lafa ciisutti biyyoon nama xureesse siree rakkoon qabu xuriin lafa kana jiru biyyoon lafa kanaa qulqullina mana namaati. Kana booda biyyoo lafa kanaa fudheen iddoon ciisutti firaashii irratti nannaqee mana koo keessa nan firfirse. Biyyoon lafa kanaa nagaa naa laate nama kanaan ibsa jechuudha harki isaaniis baay'ee wanta harki isaanii naqabee harka isaanii jalaa hin du'e bineensichis harka isaanii jalaa hin du'e biyyoon sunis hin ajjee. Utuu harki kun gadi deebi'e harka kana jalaa wanti ajjeesan adu. Achi gaafa galeedu isa boqodde bakka durciisuu hin danda'u garaa koo keessa lo'ee na ciniina na nyaata bakka nagaanaaf laatu dhiigan qabu wanta tokko yoo nyaaddes yoo dhuges wanta tokko deemuus hin danda'u mogolees hin qabu gaafa galeedu achi boqodde nan ciise ji'a akka bakka utuman jedhu garaatti naafe mucaan kun garaatti naafe amanee man jira amma ji'a shanitti namni nyaata nagata maal jedha wanta tokko ta'a wanta namni garaatti baatu waa baay'een cannagama wanta tokko nagarreen amma ji'a shaniitti wanta tokko illee natti hin fakkaanne waan hin garaatti baachaarus garuu nan beeka akka garaatti naafe waaqayyo godhe waan ta'eef waan hundumtu nagaa naa laate. Achi utuman kanaan garaatti baadheeru ji'a shanaffaa ga'e cinqatii tokkotu na qaqqabe ammas diinni naan ciisu gadi ta'eef. Utuman nan ciise bakka utuman boqonnaan dhabutti ga'e utuman nan ciisa yoon jedhees nan deema yoon jedhees mucaan kunis boqonnaa mana dhowwa bakka ana keessa galagalu irra darbee wanticha sin beeku waan cinqatii tokko natti namma. Achi utuman jedhu lafa kana nan dhufe ji'a shanaffaa sanatti jechuudha astiraasaa hundis hin dandeenye maaliif waaqayyotti amaneen jira gajiteef waaqayyo dhala naa laata jedhee namaneera waan ta'eef wanti lubbuu qabu na keessa deemu dhala bakka mucaa jedhee namaneera waaqayyo godhe waan ta'eef fedhe amma immoo warri dhukkubdan kaa'edhan lafa kanatti paasteriin hin dhufne achumatti waaqayyo na argeera deeman taa'ee achumatti karadde iddoo namni qabe yeroo isaan qabanii kadhatan iddoo mana dhukkubaaru sanan qabee karadden immoo duuka gaafa natti bishaan isiniif kenna bishaan afaanitti raacha'u turan tokko waamanii tarreedha
gaafa nufu nan danda'an jedhimee naan jedhe utuu waa tokkotti ni matiin jechuudha nan danda'an jedhimee tarraa'uma kennu afaan kennu dubbadhu naan jedhe nan danda'an hin jedhe aluma tokko nan danda'an hin jedhe garaa kootti bishaanicha isaantiin raacaaru sana garaa kootti baqa nama sin sodaanne isa sin sodaanne garaa kootti naa biifee garaa koorraa ol qabadhe garaa koorratti naa biifee mucaan gaafa inni garaa koorratti naa biifu bishaan sana afaan kee banee naan jedhe afaan koo banee bishaan sana nan dhuge nagaan argadhe bakka ammas nagaan argadhe ati nan danda'an jedhimee afaanuma keessaa qaddu naan jedhe nan danda'an hin jedhe gaafa sana kaasanii nan dandeenye kana dadhaban bakka seexanni immoo namaan ciistuuf immoo qorumsa yoo akka isatti jabaatu Yesuusiif galanna ta'u. Ishee gaafa sana kaasanii dadhabanii isin immoo har'aa kaanii. Nana mana akka isatti jabaadduuf qorumsi kun agnatti dhufe malee nan danda'an naan hin jiran an danda'a bakka mucaan koo naman baadhadhee nama neen jira. Maaliif waaqayyo immoo yeroo hundumaa qorumsi namatti dhufuunsaa immoo akka isatti jabaataniif namni koo qorumsi irra jiru taanaan kadhachuu iyyuu hin danda'u. Maaliif kadhatare horakkate malee maaliif kan mana waaqayyoo dhabu yoo dhiphate malee maaliif kan kadhuma kadhata kadhuma waaqayyo yaada ture. Ani kanaaf akka ta'e beekeen waaqayyootti nan jabaadhan ture. Utuu qorumsi narra waa tokko illee natti fakkaatu. Achi ji'a torbaffaa nan dhufe sagantaa mana kanaa immoo nan dhufa facaasaa. Dhufee nan kadhadhaa bishaan mana kanaa nan fudhadhaa biyyoo mana kanaa nan fudhadhaa. Mana kana yeroo nufu yoo nukkubaa rifeensi nagaamatu naa taa'u waan barichumarra gaafa nufee taa'u. Achi utuu man jedhu nan bakka ji'a torba ga'e. Mucaani harka mataan isaa kun harki isaa gar tokkotti jalleete utuu man nagaa bakka waa biraas mini nan nagaa bakka mucaani sirriitti hin jiru ittan qorame seexanuma bakka ganamu tokko bari dhaqeen dhidhiibbadhe leen ka'e dhidhiibduu biraan nagee dhidhiibduun isin deebuun no innoo dhidhiibduun deebuu miti. Anatu yaada waaqaati waan ta'eef waaqayyo kan itti jabaadhu waan ta'eef kadhata barbaadenno innaa gaafa naqee dhidhiibsifadhu deebuus hin didee natti dhaga'ama nan cannaqama garan itti taa'u qabu garan itti ciisu qabu nan dhiphadha nan dhufe lafa kana mee warri dhukkubdan as ba'annaan as ba'ee naa kadhatanii kana booda naa kadhatanii ennaan dangalee ammoo hin deebi'e ofuma isaatiin. Ji'a torbaffaa sana asirraa hundi ka'uun naga kamisaa facaasaan lafa kana dhufee kadhachiifadhe mucaa jallateerutu gaafa naa kadhataniira immoo deebi'e dhugaa waaqayyoo fuula waaqayyoo duratti gaafa marqi bakka gaafuma lafa kana dhufu unuma naa sirrate keessa kooti nattuma dhaga'ama bakka beektu warri garaatti baata mucaan gaafa jallateeru canna qabu mini gaafa sirrateeru immoo namatti tottola. Ajaji baay'ee na sirrata. Nasirratera ya. Achi gaafa nasirrateenna nasira saundi nanneke saat ji'a torbaffaa jechuudha. Ji'a torbaffaa gaafa naqu mucaan kee waan tokko iyyuu hin taane sirrii danaan jiran. Kana booda torbee isaatti dhufee lafa kanatti dhugaa boo dhufee mucaa kana tokko sinatti qabaaraa sodaadde haasa'uu hin danda'u ture har'a waaqayyo matu na jabeesse malee. Ati kana booda dubbachuu dadhabee sirratee deeman sokkeennan sirrateera bakka baatettee dhuftee dhugaa baatanaan jiran. Kana booda dhaqeen taa'ee gaafa sanaa kaasee nagaaman qaba. Amma immoo ji'a 8ffaa galee mucaamti gadi silaa deemu amma gara faaniitti sa'aatii 7 na jammara bakka halkan keessa. Garuma si walla deemaa duddatti na deema bakka na cannaqama ammoo maali Yesuus maali fi kun hin jiraan amma bakka ofumaa na qoraanti min dandeessan edeen ka'ee jilbeenfadha yeroo sanayyuu kana booda gaafa jilbeenfachuu dadhabu immoo nan naabadha utuma jedhu ji'a 9 galee asin dhufe nan kadhadhe waaqayyoon kadhadhe bishaan lafa kana fudhadhe paastor Eebbisaanii akeen harka keessan narra kaanaa kadhadhaa jiren isaanii nan dadhabeeranii achi seenaniiruun harkuma keessanan barbaade harka keessan narra kaa'amee deemu barbaadeera bakka yeroon qodhumeeraan jiren
Achi gaafa jechuun bakka sababa qoramaatu sanaaf nan daamaaliitu yeroo hin gaynu namni waaqayyoo kanarra kaa'ennaanooti maaliif hin cannaqamaa jedheen biyyoo lafa kadhaatu dhagdugan ture harka narra kaa'anii naa kadhatan kunatu guddaa ta'e achi biiroo keessatti harka isaanii narra kaa'anii naa kadhatanii roobii ooleen jechuudha kamisa sa'aatii 10tti cidhiisuun nagade Saati kuda tokko ni ta'e naazaabiyaa dhaqee saati afuritti hin ta'e ofii kun nama da'uu hin dandeenye dhiigaan qabdu waan hundumaa naa jira. Kamisa saati afuritti hin ta'e ofii kun opereeshinii malee waan tokko malee. Galateeffadhaa fi iyyaa. Mucaan kun bareedaa mucaa ilmaan baadhachaa waaqayyoon galateeffatu. Ismaa'il Rageessanii bakka jabaat waaqayyo si eebbisuuf si gargaara biraan hafi.